Oolmaa sharafoota maallaqaa jechuudha kan guyyaan har'aa ittiin oole. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa maarchii 21 baatii 3 2026 haala sharafoonni irra jiran waliin ilaalla. Biyyoota kanneen akka Swiss Frankii fi Kanaadaa Doolaar akkasumas Awustiraaliyaa Doolaarii fi Ameerikaa Doolaar, Chaayinaa Heewaanii fi Yuuroo, kanneen akka Oomaan Riyaalii fi Kuweet Diinaar, akkasuma Saawudii Riyaalii fi Dubaay Diraam, kanneen akka Bahreen Diinaarii fi Joordaan Diinaar, Ijipshiyaan Paawundii fi Suwiidin Kiroon, Indiyaan Ruppii, kanneen Israa'el Shiqilii fi biyyoota kanneen akka Swiss Frankii biyyoota hedduu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Yooyyaa harka fuune jaallatamtootaaf kabajamtoota maamiloota kiyya. Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumas obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun namoonni mana koof yookiin immoo chaanaala koo kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa. Obboleewwan keessan bira akka ga'uuf immoo wal geessisuudhaaf immoo sheer godhaa fi isiniin jedha. Viidiyoo koo yoo jaallatanii fi yoo isinitti tole akkasuma yoo isin fayyade immoo laayik gochuun eegalaa isiniin jedha. Egaa sharafoonni akkuma yeroo darban isinitti hime jechuudha. Guyyaa har'aa hanga tokko ol hanga saantima xixiqqoo akkuma guddina maallaqa isaa yookiin immoo akkuma sadarkaa guddina isaatti xiqqoo ol kakka'ee argamee jira. Akka duraa irra jechuudha fooyya'ee jira. Maaliif amma qasaqasuu yookiin immoo wal keessa deeminsi xiqqoo uumamaa jira waan ta'eef sharafni xiqqoo ol ka'aa adeemaa jira jechuudha. Egaa Swiss Frankirraan isinii ka'a jalqaba. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 237.35 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 190.31 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 215.77 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa gabaa gurraachaatiin immoo 175.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 27.30 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo 21.77 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan Doolaaridha. Ameerikaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa Ameerikaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 190.52 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa Ameerikaan Doolaarri ol ka'ee argamee jira. Namoonni immoo Joordaan jirtanii fi akkasuma namoonni Beeruutii Doolaara fudhattu waan ta'eef Ameerikaa Doolaaritti herregattu. Gosoonni Doolaaraa 3 waan ta'eef Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaarii fi Awustiraaliyaa Doolaar. Garuu miindaan kan isinii kennamu Ameerikaa Doolaar waan ta'eef asumarraa dhaggeeffattu. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan Doolaarri tokko guyyaa har'aa 153.1 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 138.80 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa Doolaarri tokko 109.55 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan Doolaaridha. Awustiraaliyaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 133.92 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan Doolaarri tokko 105.23 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.28 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.58 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 495.65
oolee jira. Akkasuma inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 621.47 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Kuweet yeroo qannasu baay'ee qannasaa, yeroo dabalu immoo baay'ee dabala jechuudha. Akkuma guddina maallaqa isaatiinidha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 490.2 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.88 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.60 oolee jira. Akkasuma Saawudii riyaaliyaa, Saawudii riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.75 oolee jira. Egaa akkuma beekamuu fi akkuma baratame warri Saawud Arabiyaa jirtan akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo baay'ina maallaqa keessaniin isinii ergama waan ta'eef namoonni maallaqa guddaa qabdan guyyaa har'a 22 jira jechuudha. Kana jechuun namni fakkeenyaaf 5,000 qabdan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 22 birrii Itoophiyaatti Saawud Arabiyaa riyaalii tokko birrii Itoophiyaa 46 jechuudha. Akkasuma namoonni immoo maallaqni keessan xiqqishuu taate fakkeenyaaf kan hamma 500 hanga 200 kan qabdan immoo 22f adiidha jechuudha. Isinis fakkeenya 500 yoo qabaatan 500 baay'isuu 1,000 hiruu 22.50 jettanii argattu mashwaara yookiin immoo taaskii kan kaffaltan namni kamuu maallaqa xiqqoo maallaqa guddaa akkasumas immoo mana teessanii yoo irratti ergattanii fi yoo ufee manatti isin harkaa fuudhes immoo kan isin kaffaltan riyaala 50 qofaa jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.76 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 268.81 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505.36 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.54 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.80 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Namoonni viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Laayikiin keessan baay'ee gadi bu'eetiin jira jechuudha. Isin hin kaffachiisu. Yeroo ma eegaltan laayikuma godhaa. Anaan immoo laayikiin keessan hamilee yookiin immoo abdii naa ta'a waan ta'eef inni na gammachiisa. Akkan hamileedhaan hojjedhu na taasisa. Nagaan turaa.